jiru Kamal Abdullah Laibi sinin harkisan waliin seene osoo haasawaa jirru ABC tokko dhufee kitaaba Jawaar mul'isee waa'ee kitaaba haasawuu eegalan yoo inni deeqaan lama haasawee andafee seera haarawaa biyyoonni Arabaa irratti waliigaltee mootummaa Itoophiyaa wajjin itti hime dhaga'een jedheen Kamal Abdullah mootummaan Sacuudii mootummaan Itoophiyaadhaa waliigaltee namoota shororkeessummaa yookaan misooma biyya irratti gufuu ta'an shakku hunda akka dabarsee Itoophiyaadhaaf kennu waadaa waliigalanii waliin mallatteessanii jiran of eeggannoo godhaa yoo an jedhu imbaasii Sacuudiidhaa Kamal Abdullah irra dawwale amma cufii bahe jedhanii laayibii amma Kamal Abdullah wallahi lazim Kamal Abdullah achumatti laayibii magubbatti kiwwedhee utaalee wanna irraa ka'ee silki deeqaa takka gaafa laayibii itti cufan achi buute isaa jaartii Haji Kamal agamma akkasittiin rifadheetiin laayibii siinee haasaa ture ani bakka inni jiru bilbilaan itti bilbilanii bilbilanii akkasuma laayibii irraa dabarsan achumaan rifadhee laayibii siinee namoota yeroo san wajji haasaa jirru nama 404 ture bira dhufanii sana booddee Kamal Abdullah haalli irra jiru gaarii miti du'aa innaa godhaa jedheetiin bakka osuma akkasitti du'aa goonuuti. Sheikh Kamal Abdullah kana waasitti immoo adafaate Sheikh Kamal Abdullah kana Suudii keessatti ilaala akka biyya amma sodaatan. Dhagee nasra dubbiin akkasii miti amma dubbisnitti maan reefi osoo waan ta'u jiru Kamal Abdullah laayibii sinin harkisan waliin seene osoo haasawaa jirru ABC tokko dhufee kitaaba Jawaar mul'isee waa'ee kitaaba haasawuu eegalan yoo inni deeqaan lama haasawee andafee seera haarawaa biyyoonni Arabaa irratti waliigaltee mootummaa Itoophiyaa wajjin itti hime dhaga'een jedheen Kamal Abdullah mootummaan Sacuudii mootummaan Itoophiyaadhaa waliigaltee namoota shororkeessummaa yookaan misooma biyya irratti gufuu ta'an shakku hunda akka dabarsee Itoophiyaadhaaf kennu waadaa waliigalanii waliin mallatteessanii jiran of eeggannoo godhaa yoo an jedhu imbaasii Sacuudiidhaa Kamal Abdullah irra dawwale amma cufii bahe jedhanii laayibii amma Kamal Abdullah wallahi lazim Kamal Abdullah achumatti laayibii magubbatti kiwwedhee utaalee wanna irraa ka'ee silki deeqaa takka gaafa laayibii itti cufan achi buute isaa jaartii Haji Kamal agamma akkasittiin rifadheetiin laayibii siinee haasaa ture ani bakka inni jiru bilbilaan itti bilbilanii akkasuma laayibii irraa dabarsan achumaan rifadhee laayibii siinee namoota yeroo san wajji haasaa jirru nama 404 ture bira dhufanii sana booddee Kamal Abdullah haalli irra jiru gaarii miti du'aa innaa godhaa jedheetiin bakka osuma akkasitti du'aa goonuuti haadha faatee godha garree laayibii akkasitti seene malee silaa ni dhukkube moo maal ta'e egaa lakki mootummaatti dawwale mootummaa Sacuudiitti dawwale rabbi sigaatis eegal wallahi lazim ورب الكعبة امباسيتي دولة امباسي إثيوبيا دولة من خاطها سعودي تيمت إخا امباسي إثيوبيا مو ويا لما دورا مو واللي قلت نموتا إثيوبيا بيا سعودي كيسة تعني موتما إثيوبيا رتدي باوان في دوروتا دلقان شوفا أكا موتمان سعودي دا إثيوبيا أخذ برسيخن ورسيرا قبايسة سيران ألاتس واللي قلت ملت فمجرة كدراسة نمي دبين اوكي أنا في ربع يرتني بيكنوا ناس السوداء كتاب استوفى بتاعنا لا يبغون بابا ما يتحسد كنا سينا على طول رفني سفونا مدمانا زوينا بو دي سرا تنتقل تسين توي موتوما جنجرو موتوما إثيوبيا راومان كامو دي جنبا جرا دبان نقولتن إثيوبيا في Jerman jirtaga warrabiya rabaa sin jedhe garan kono on bidadde be bishanille safalle kuno sabuna sare baate intala nura bas rakko qabu ko isin hindi jirati koy asbayata dikado tam dikadu oromo da nafiati lenas bat bakka arafula oromo tinas bana guys Orang masih timpak kan nih, Filipina orang kena kerja kasih fakat. Wait, bisa ampar syarat kan negara patriarkat itu online kerja. Ibashan gitu, insyaallah lah, legori background di hada fate insyaallah. Dikko mesik awah hada fate barbaduran. Ibashan gitu, ibatat kalau dia merakati. Dia nyata nih.
Nasradis jangan orang nasi wallah nasi bintis. Mari kan nak urus surat pula. Nasra. Oh nabe. Mali pula dekat cuci. Atis ni dikatakan wajib. fuula normaalii nasbaanaa naan jette. Ani kana biccaan dibadde malee meekaapping qabu waan Nasraayee finisariidha bakka. Biltara khasne pula dikanna jan. Meekaapping dibaddu by the way. Biltara khas atile anis nin khas. Atis na fit bakka. Belam lapsi sedani TikTok sana lah. Dhiqadhu yalla dafi go ahead. Bishaan fida dure. Walumaan finne naguna nakkana jekkane taguna akkana jekkana. Ani bar waan dhiqadhu qabu maal dhiqadhan jedha bar waan dhiqadhu takka qabu bar. No Waan maal dhiqadhu dikanna. Adamma jalatti maal inni? Tanuma dikanna. Karabbi godha. Jalatti daakuu adii san dibatteertaasi bar. Waa takka wallaahi rabbi Sayyoon qabaadhee sunuma diqannaatis fuuluma bareedaa san diqadhu bareeduma san firaadhe. Bakka hindi ka na digadda bakka kalas. Atis. Haydar. qorraa jira bar no qorraa jira. Wey. Wallahi hindi ka na digadda. Bishaan hin ooyi na arafate. Ooyi sira kun qabu. Haydar firaa gabbuuta mokkami. Rakkoon qabu dhufadhetis hin laala. Gidaara yoo fuulaan teesseen ulaalte malee yookaan immoo odaa wardiin jirtu obboleessa kiyya idool hin jirtu. Qoqqottee oduu ulaaltu maaltu gal. Dr. Leencee Hasan. Nasra. Onoo dhufte naafiin. Let's go naafi. Anis ni dikatta. Kaadas. Anu digadda si qofa miti. Atis fidadhu Haydar khayin. Kunu qopheesseera kun anis. Ol godhoo beekiyya. Saafaa fidadhu maal shaayiin dhiqatta. Anuma dhufte immoo. Asharaan fuula dhiqattaa. Meekaapping kiyas kunuuti isallee digadda firra reefa dibadhee ture. Anillee sanumaan dibadha kun qaba baasiliin. Ya Rabbi gudi all Guys, Oromoo fuula dhiqachuu deemna. Taataabii godha. Guys. Fuula bitara firaa kaasna jalqaba. Yalla. Kaas. Yalla dikadda. Anillee hin kaasa. Kunoo. Kaasuu qabdu. Haydar asbay. Rabbi si fade asbay. Maaliif dhokatta? Eegarii maal itti gootaa miidheen? Makka gataa bu'u nurra. Haa ta'u dhiisu fuula harama bahu. Mee Yalla saabunni kaasaa baatee? filtara. Mee saabunni? Saabunni mee? Kaasaa filtara kunoo. Kaasaa filtara. Kaasi wajjuma kaafna. Takka. Kaas. Takka. Lama. Naafi kaasi atis. Sadi. Kaasa. Kino wallahi filtari kun lala. Abibti inshallah tarra naafin ta duraa caala yoo addaattee barate. Filtari no simbira jedhu irra jira simbira inni ko hanan fayyadamaa jiru. Ani isin sadii nuun kakachiisa hin kaastaniif hin kaastaniif addaan baasu. Wallahi simbiratti mul'ata filtari abbaa fayyadamaa jiru bas jammar hoo filtari keessa gatuttan. No. Let's go. Nabi ada Fatin kaasne wallahi العظيم kaas. Warabbal Hai kaas. bayyaa qabaasi lammanni. Wallahi kaasne ati Fatin. Gasseen ilaali filtarii keessa. Filtari keessatti mul'ata bar filtari keessatti abbaan irraa qabda nama hin beeksisa laan. Goldi kana Nasraan ofirraa qabdi. Goldi kaasa ofirraa Nasraan. Ops. Oya ulatan afirraa cufa yaa kiyoo. Amma kana ofirraa hin qaba laala waan kana ofirraa hin qaba amma laala. Kami ka geemii ergu inshallah nu gabaa biraa keessa jirra. Nurraa irra cuf. Adoo godhadhu mee? La amma kana ofirraa hin qaban waan ofi goldi san ta dhiirota sanni laala filtari dhiiras. Ati kaasi ka inshallah kaasi nu fuula distii goona sibira ta'e nu maal inni. Kaasi gaa obboleettiiti inshallah kun olaan ni dhiqannaa kotta guys. Bilbila jiru laala bilbila tu iPhone dha waan ofi malee waan naan. Guys ada Fatin. Let's go. Hin kaafne ati Fatin warabbal haya. A'udhu billahi wa rabbil kaaba itti nasraa osoo akkana argitu. Hai fuulli filtariin kana. Uloola.
Tokkoof Laal, zeeroodha gammaa. herregi saabuna. Hubadhe. Let's go. Tirigi Habibti, tirigi. Ani maal garuu laayitiki. Hagayoomi shayxaanin haadha faatee wal lolchiisaa olayaa Oromoo ofirraa dhiina. Argaa Faadiloo. Waraaba yaa bo'oo. Waraaba kayyoo waraabdan maal waraabdan inshaallah. Wal dufichisiisee Faadiloo nu jidduu baddeena faatee har'a walii araarne fuula dhiqanne. Let's go. Ta'ufiiti irra jijjiirratti laannu lamaan irraa kaasisitee. Rabbi na jira. Naafi dhakaa. Rakkola. Isini waan faadiloo. Guys. Family daataan goota ni comment kale waa'ee uummanni kiyya kun dubbii numa fadha yaa obboleettiitiyya. Wai. Filitariin duratti godhadhe na irra badde. Let's go family. Ada faatee dhiqattu saabunaan. Habibti kana situ dhugate inshaallah. Saabuna qabdu rabbal qabu. Saabuna qabdu jetti maal argaan jirtu kan? Ol qabi. Saadi jaalee dharku saabuna adda jira. Anaayyuu saabuna adda jira. Kaddaaba. Yaada faatee. Oromoo ragaa taagaa kuru nasraa ta'e sallaala. Wanni qabdaa firraa kaasin hangattee meekaabii argitanii? Harka kiyyaas kun olaala. Wallahi billahi ofirraa kaaseen filtarii garuu ofirraa kaase. Wallahi ani kaase laalaa ya faamilii laa ogumee qara deddeebi'ee. Ani faranjii fakkaachuuf fura godha malee baran Oromoo Indii Oromootiin fakkaata. Filitarii xiyyaana yaalaa falleessi kana fuulli kiyyallee gurraacha nan qabu bottolaa laalaa faamilii. Indiin eessaa baatee bira teetti sini. Oh my God. Jina gubatti callisa. Mushaiza. Moluun nasaraadhaa rifeensa jedha tokko. Moluun nasaraadhaa rifeensa biqilchite. Muka nyaata jeen hoola. Ada baatee laalgaa. Laala Oromooti jalaalan fuulli kiyya gurraachaan qabu argatanii laala. Maadaatiin qabu. Namni qabu likkeen maadaatiin qabu. Argitanii faamilii xiyyantaati ta'e sella. Haati baatee didde jaawwallaadha baatee dhiqannee saabunaan. Habibbi sijjamir fuulli kan koo noormaali laan noormaali waa takka. Hin beesaa. Oromoo ragaa baatu koomantii gaayis faamilii la. Ana gusadii saabunaan dhiqachu jira. Gusadii la. Habibti sadii miti an fuulli waan dibannee barate dura waa dibattee ofirraa qabdaa bara. Kanaafuu dhiqachuu qabda kaa'atiin. Nama bari jechuun uummata akka laal. Uummata akka jechuudha fuulli kan kun normaal. Filitarii ofirraa qabdi gooldii kana kinoo natti mul'isa bara. Muka nyaadhu. Ofirraa qabdu ni laala. Wallahi ani screenshot godhee sirriitti agarsiisa kinoo anna bira hin jiru. Yoo. Wannan irra godhi. Gooldiin kan. Golden kilo kana kwa screenshot kwa Instagram sawan fi. Ai filitari ki argitani odan mo filitari ka ba kana na din su anan mallalan filitari male da kun gafa ba. Gooldiin kan dari gara artu kami gooldiin. Naaf yaate dhiqachuu maaf sodaatti? Annin ni kaddara kun ka wallahi. Akka maal filtarii sanii? Gooldiin akka as keessatti mul'atu bara. Jira kinoo goldiin kinoo. Qabu ani wanta karabbiin irra gaadha. Woy nasraan dura kan ofirraa qabdi. Wallahi qabu ani amma laal wa qabri siin qotan tunaafi. Kuno laala Dura kan ofirraa qabdi nasraan kan ofirraa qabdi dura. Wayzitin argisiisa akkamti namatti argisiisan. Gold post kayyaan san ofirraa qabdi wallahi. Din qabu yaan torbaleetii qabri ta'e gurguri wallahi qabu. Wallahi qabu normal irraan jira maqaa rabbi. Amma nama fitta mantummaa qabu namma awwaanin hin godhaje lubbuun narraa ba'a malee numaan godhaan. Laa. Sitti mul'ata Oromoo. Nasraa gaafaaf. Agartanii yaa Oromoo. Duuba keessa kaasiru. Warabbal kaaban qabuwan. Wallahi laazim hin qabu. Nasraan laal background check kan kee kana gattuute gizee kana gattuute filtariin hanjaf isra kaa qoy. Wallahi hin qabuwan.
No, ati background yang kaya kana tuqi. Argite background yang kaya kana yoo tutte filterin hundi normal isirra ka. Background Ka eksi ranka eksi akkana jiru tokko laala gartee Exi miti background yang tuqe kana tuqi. ati ati buusaa buna indi kannee baraada faatee. Goree No, background yang tuqe kana tuqi. Mara nin tuqaani. Tuqi fi Yusra. Koi nin tuqaa. Haadha faatee sirraa ka'ee jira jechuudha filtariin ati. Wallahi warabbil kaaba. Si jamir background itu